Kennaan kuni wabii milkiidha ijoollee dhaabbatanii jiru. Obsus naaf hin taane, deensus naaf hin taane, roorroon hin hammaatte, nan baranan taa'u. kabajamtoota fi hordoftoota keenya egaa kan isin daawwachaa jirtan guyyaa dhaloota wabii artistii beekamaa keenya Hacaaluu Hundeessaati. Akkuma beekamu wabii fi milkiin jajjabaachaati guddachaa jiru yeroo kanatti yeroo isaan bira dhaabbatan nama barbaachiftuudha. Kanaafuu ijoolleen tun guyyaa dhaloota isii sabbeeffachuudhaan arraan tana hirootan isii waliidhaan bakka kanatti kan argamanidha. Milkiinis akkuma agartan ammaan tana guddachaa kan jirtu. Arragaa guyyaa kana wanni asitti argamaniif guyyaa dhaloota wabii waggaa 5ffaa isiiti asitti sababeeffachuudhaan hirootan isii waliin asitti argamanidha. Nu faana tura isin Hati warra artistii Hacaaluu Hundeessaatis ijoollee ishee waliidhaan guyyaan kun guyyaa gammachuu isii ta'ullee gaddi faayisaa akka kan qophaa'edha. Are you 10? Are you 10? No! Are you 7? 9? No! Are you 8? No! Are you 7? No! Are you 6? No! Are you 5? No! Are you 4? No! Are you 3? Yeah! Sagantaa kanarratti wabiinis milkiinis hiriyoota isaaniitiif kennaa kennaniitii jiru. Guyyaa dhalootaa isaanii kana sababeeffachuun immoo hiriyoonni isaaniitis kennaa arjoomaniifiiti kan isaan jiran. Kennaan kuni wabii milkiidha ijoollee dhaabbatanii jiru. Guyyaa dhalootaa isaanii kana sababeeffachuudhaan immoo haati warra artistii Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damsee Dirroo haadha Oromoota hundaa kan taate Ababachi Goobanaattis ijoollee ishee waliin Gash, akkasila guddaa dhabbuu jedhanii viidiyoo barachuu fedhe. Kinuudhaan uffata sitti uwwiste. Mucayyoo teenya. Guddaa dissa jedhin. Eebbisigaa. እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አቦ ይስጥልኝ። ሚካኤል ይስጥልኝ። ገብርኤል ይስጥልኝ። ኢየሱስ ይስጥልኝ። Idegu ልጆቹን idegu ናቸው። ጉደዳ ይልን ጉደዳ ጅሮች ድሮ ድሮ ሰኚ ድሮ ምርጥ ዘር ድሮ ሰኚ ድሮ ጌትፍጣሽ እሰግልት የሴስ ከኖራን ኡፈተ ስትውስቲ ወጃዮ ተኛ ጉዳ ደሰሰሰሰ ይልን የብስጋ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አቦ ይስጥልኝ። ሚካኤል ይስጥልኝ። ገብርኤል ይስጥልኝ። ኢየሱስ ይስጥልኝ።
Ida bulchojun ida buracho. Buddha dairin, Buddha da. Diro takane. Diro. Murtazai diro, sanyi diro, sanyi. Murtazai. Diro, sanyi diro. Gitu. Segifti yeses. Kenuraan uffata sitti gusti. Hojayoo teenya. Kiraara rukutaa, kiiboordiin taphataa, meeshaa keessaa jechuudha. Annaa yeroo mara yogguu deemu in sirbaa deema. Akkuma isin jedhe manni ri'aasaa immoo manuma keenya bukkee waan ta'eef foorcaafaa deema, sirbaafaa deema. Even waan inni hojjedhu irree otoo jiraate dhiisee tanan isa laaluudhaa ba'aa ture dura. Annaa ani sirba akkasittiin sirbu ammana miira keessa nan galchu. Garuu maalan jedhaanii acee koo sirbituun mee mootummaa waaqaan dhaaluun jedhan. Yogguun akkas jedhu dhiisimee waaqni kan naa kenne kanaaf miti naan jedha. Daandiratti naana argummoo natti dubbata. Akkam natti dubbatte nan arrabsee galee tanan maafan arrabsee dheenboo ture. Mana keenya bira darbee mana isaanii dhaqan. Galgala mana ri'aasaa tokkotu jira. Achitti kiraara taphata. Amma inni galutti ani hin galu manatti. Yookaan lukaan dhiqadhaa yookaan waan hin ta'in godhaa balbalumarra dhaabbadhee isa eegaa. Yogguu inni galu innis hin laalu dheetu. Utuun barbaadin garagarii ilaalee darba mana keenya. Inni darbee deemu bahee tanan amma inni mana isaa balbala mana isaanii bira galuutti dhaabbadheen gaggeessan. Achi galee rafaa deelii bakka kanumadha. Amman isa argu garuu naasuun koon oolu xalayaa olii barreessina. Taphadhaan geenyu yeroo calqabaatiif suura wajjin kaanii jechuudha. Hamboo keessa wanti nuuf hin jiru anaaf ajee. Laga keessa hin jirra. Iddoo awwaalaa irree nageessitu. Awwaala fa'aa maqaa isaanii faana dubbisiisaa ture. Karaa Addis Katamaa na fuudhee deema. Karchallee maasaa. Edda bahee irree karchalleedha. Edda bahee karaa karchallee deemnee mana koo kunuute. Xalayaa immoo naa barreessu hodiif kolleejjii jedhanii naa barreessa. Dhumarratti Hacaaluu Hundeessaa mallatteessaa ka hodiif kolleejjii naan jedha. Naaf Hacaaluun mana barumsaa kiyyaa, ijoollummaa kiyyaa, waa hunda kiyya. Beekumsi isaas guddinni isaas durumarraan itti fakkaata. Bakka guddaa ga'uu yaada. Hidhamuu jechuun maal akka ta'e naan galuun beeku ture. Bakka Haceen har'a hidhamee boru bahaadha kiyya. Kan inni eegaa ture. Achi booyee tanan gara manaatti galee bariitusaa bakka hidhame sanan deeme in argisiisan. Yeroo mara ganama guyyaa galgala utuu achi hin gahin hin deebi'u. Achi guyyaa sadaffaa isaattidha. Obboleessi isaa fi eessumni isaa dhufanii huccuu fi nyaata qabanii maal hojjettanaan jedhan. Lakki Hacee yoo argisiisan jedhee ilaaluuf innaan sitti hin argisiisanii kana booda asin dhufinnaan jedhan. Maatii dhokadhee tanan deema. Guyyaa meeqaffaa isaatti innaa waraabbaman nan arge. Bakka Hacee sagalee dhuma isaan dhagee bazzii lihidedhe. Sagalee isaan dhagee namni baay'een waan ilaalaa ture. Yeroo sanaan hin beeku maal akkanarraa ka'e hin beeku akka ba'aatti narraa ka'e waan ta'e nan gammades bakka guyyaa torbaaf waan hin argineef jechuudha.